Nageenyi fi jaalalli araarri Kiristoos isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii urjii ta'u marti keessan akkam jirtu nagaa keessani ani nagaa godha waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa arras immoo wanta haaraan isiniif qabadhee jira. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana akkuma argitaniin sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warri immoo mana kana haara taatan yookaas immoo haara dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna obboleewwan keenya. Egaa kallattumaan arra qophii samoona ajandaa TikTok irratti sirrittiin zoora ture tokkon isinitti hima. Innis immoo waa'ee obboleettii teenyaadha jechuudha. Jalqabumaa kaasee yoon isinitti himu waa'ee obboleettii teenyaa kanaa jechuudha. Siilii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan tarsaaste yookaas immoo kan cufetti tufte sana jechuudha. Obboleettiin teenya tuni jalqaba laayivii galtee turte. Laayivii erga galteen boodatti yeroo laayivii irra jirtutti akkam jetti yoon barbaade siilii jettaniin kana kutuu nan danda'a. Mee isinii jalatti barreessai kuti naan jedhamee ani akkan hin kunne jechaa turte. Akka odeeffannoo dhageenyatti jechuudha. Akkasumas immoo akka reekardii arginetti jechuudha. Sana boodatti obboleettiin keenya kuni akkas erga jetteen boodatti kutii naan jedhameen jalatti naa barreessatiin nan kuta erga jetteen boodatti sana boodatti obboleewwan keenyas jalatti barreessaniif maal jedhanii kutii jedhanii ta'u. Yeroo sana dhaqa obboleettiin teenya kuni siilii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam tokko kan tarsaaste lammaffaa immoo hancuufa kan itti tufte jechuudha. Ergasii kaasee egaa namoonni kiristaanota ta'an ortodoksii kan ta'an hundumti isaaniiyyuu balaaleffatanii turan. Hundumti isaaniiyyuu jechuudha dhugaan isiniin jedha. Namoonni hin balaaleffanne tokko hin jiru jechuudha. Sana boodatti garuyyuu erga balaaleffataniin boodatti barbaacha eegalan. Karaa eegalanii barbaacha obboleettii keenya bakka ishiin jirtu. Iddoo ishiin jirtu baruudhaaf tattaaffii guddaa godhan. Egaa ijoollee wanti beekuu qabdanii dhugaan isiniin jedha. Namoonni tokko tokko waa'ee amantaa isaanii quuqama amantaa isaanii qabachuuf yookaan quuqama amantaa isaaniif qabaniif jecha yeroo kasafaman yookaas immoo yeroo doorsisni garaagaraa irra ga'u argina jechuudha. Kana kan godhe dadhabbinuma keenya jechuudha. Egaa obboleewwan keenya baay'een isaanii obboleettiin keenya kun iddoon ishee yookaan adiraashaan ishee eessa akka ta'e gaggaafachuu eegalan jechuudha. Sana boodatti obboleettii keenya kana egaa gaggaafataniin boodatti iddoon ishii beekame kooyyeffachee akka taate iddoo kooyyeffachee akka jiraattu beekame jechuudha. Sana boodatti kooyyeffachee bilookii tokko iddoo akkana akka jiraattu erga beekame boodatti obboleewwan keenya biroo kan jedhamu nama sirriitti waa'ee kiristaana keenya mana kiristaana keenyaaf sirriitti hojjetan. Ijoollee baay'ee quuqaman waa'ee amantaa keenya yoo tuqame ijoollee sirriitti sagalee ta'anii isaan dhaqanii mana isaanii seenanii haadha isaanii gaafatan jechuudha. Obboleettii keenya kana barbaacha jechuudha. Maaliif poolisiin waan ilaalan turreef dubbii kana waan maraan turreef isaan immoo poolisiitti dhiyeessuudhaaf maal godhanii obboleettii keenya kana bira dhaqan ture. Ergasiin boodatti kaalaan dubbii kan jijjiirame yookaan immoo ajandaan kuni gara biraatti kan jijjiiranii ergasii boodadha jechuudha maatii waan waaqayyoo. Fakkeenyaaf obboleettii keenya yoo yaadanne seessiini obboleettiin kun yeroo siilii kukkutufaa yookaas immoo yeroo hancufatte tuftufaa yoo argine ta'e viidiyoo isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana laalatii hin deebinaa miti. አያችሁ ተጨመዳችሁ ለዚህ ሰገነ አሁን አቃጢ የሚለኝ አካል ካለ Egaa akkuma argitan jechuudha obboleettiin keenya kuni dhugaa waaqayyoo balleessa guddaa hojjette jechuudha. Maaliifiyyuu siilii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yookaas immoo suuraa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam tokko ni tarsaaste lammaffaa immoo hancufatte tufte jechuudha. Waan godhan hin beekaniif dhiifama godhaafi jedhama. Waaqayyo immoo dhiifama isheef haa laatu jenna. Garuu immoo asirratti wanti beekuu qabdan obboleettii keenya biraa yeroo kana barbaachuuf yeroo kooyyeffachee gaanitti obboleewwan keenya kuni mana ishee mana haadha keessa dhaqanii mana haadha bakka isheen laayiviitti galte dhaqaniiti suuraa isheen tufte sana argan. Sana boodatti haadha keenyaan akkasii obboleettiin keenya kun barii balleessite maali jedhani.
Sanatti maal godhanii namoonni kaan jechuudha yookaan immoo amantaa keenya dhala warroonni ta'anii dhugaan isin jedha isaan amantaan keenya yoo rabba shamee baay'ee barbaadu waa'ee amantaan keenya yoo tuqame baay'ee barbaadu dhugaan isin jedha. Amma fakkeenyaaf amantaa biraa irratti ajandaan hin ga'u sooshaal miidiyaa kana irratti wanti hubachuu qabdan ajandaa biraa amantaa biraa wanti hin ga'u jechuudha. Garuu yookaan amantuma keenya irrattidha jechuudha. Yeroo hunda jechuudha maayidhaa balleessuudhaaf yaadan garuu waluu waan hin dandeenye fida jechuudha. Argitanii namoonni baay'een amantaa kana balleessuuf yeroo baay'ee horatanii yookaan immoo ajandaa qopheeffatanii qabu garuu immoo balleessan. Obboleettii keenya kana jidduu yookaan immoo duwwaa ishee kan jiru baagiraawundiin warroota shakkitootadha jechuudha maatii waan waaqni wanti hubachuu qabu jechuudha. Innaa obboleettii keenya kana bira dhaqanii mana haadha ishee qofatu jira isheen hin jirtu jedhamte mana haadha ishee dhaqanii maaliif akkas goote iddoo akkana maaliif dhufte waan lamaaf dhufne nuyi isin waan kana baagiraawundii yookaas immoo duwwaa jajjabeessa turtan immoo yookaas harka keessan qabdan lammaffaan immoo obboleettiin keenya kun yoo jiraatte nuuf kennaan waan lamaaf dhufan deemanii ijoolleen kun. Ergasiin boodatti gaa warroonni maaliif shakkitoonni jechuudha maal jedhanii obboleessi keenya kuni balbala haadha micoo kanaa cabseetu seene humnaan obboleetti haadha micoo kanaa daddarbaa ture rukutaa ture jedhanii isaan laala namni hidhamuuf barbaadamu osoo jiru garuu immoo obboleewwan keenya burukeen faan akka hidhaman goosisaa turan jechuudha. Isaan akka hidhamaniif tattaaffii guddaa gochaa turan laala wadhaa maatii waan waaqayyo laala. Namni tokko hidhamuuf tattaaffii gochaa jiru garuu immoo nama tattaaffii godhu sana immoo hidhuu jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqa. Naa isaan ajandaa jijjiiranii obboleessa keenya kana hidhuuf tattaafatan. Inni hidhamas jedhamaa ture jechuudha. Amma akka ta'e hin beeku malee. Inni hidhamas jechaa tura. Ergasiin boodatti garuu haati isaanii haati Micaayoo jechuudha. Ijoolleen kun ijoolleen mana sakatta'an kun yookaas immoo ijoolleen mana ilaalaniif kun isaan nan balleessine nan rukunne nan darbanne jedhanii immoo isaan miidiyaa irratti yeroo bahanii haasa'an argina jechuudha maatii waan fakkaatu. Mee viidiyoo kana ilaala. ቪዲዮ አይ አልዋሽም እኔ እግዚአብሔር እኮ ይጠይቀኛል። ትክክል እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደሚዘዋወረው ልጆቹ ገፍትረውኝ አይደለም እያሉ ሌላው ምናልባት በር አስፈቅደው ነው ሰብረው ነው የገቡት እነዚህ ልጆች አንኳኩተው ነው የገቡት አንኳኩተው ነው። እሺ ሌላው እነዚህ ወጣቶች ቤት ከመጡ በኋላ እርሱ ላይ ያለው ጫና በርትቷል ወይስ እነሱ ከመጡ ቪዲዮ ቀርጸው ማርገተኛ ያይችላል ቦሌ ወንገኛ ቪዲዮ ከነረት ወንቱ ባቹ ቀብደኒ ኦቦሌዋን ኬኛ ኩኒ yookaas immoo hidhamuuf kan yaalaman burukeen faan jechuudha. Mana keessan seenaniitoo akkasiin godhanii jiru yeroo jedhamee gaafatamanitti maatiiwwan kuni maal jedhanii akkasii miti. Isaanii gaaffiidhaaf dhufanii obboleettiin keenya kun akka jirtu tokkoffaa isheen akka jirtu nu beeksisaa yoo jiraatte lammaffaa immoo dubbii kana keessa isin harka qabdu kan jedhamu gaaffii kana nama qofaa nu gaafatanii jedhan isaan. Argitanii maatiin indala suura adda addaa yookaan suura kutti sana jechuudha. Maatiin isaanii akkasitti jedhu jechuudha. Garuu immoo wanti isin dhibu warroonni kaan maal jedhu isaanii barri bananii yookaan barri darbanii humnaan mana isaanii seenanii jedhanii kissii irratti banaa turan jechuudha. Garuu immoo haati isaanii dhuftee akkasitti ragaa baatee soomummaan ijoollee kanaa milkanaa jechuudha dhugaa. Garuu immoo ammas wanti hubachuu qabdanii obboleettiin keenya kun ammas ajandaa garaagaraatiin jijjiiruudhaaf yaada jiru obboleewwan keenya warroonni shakkitoota. Garuu immoo ijoolleen ortodoksii taane hundumti keenya wanti beekuu qabnu maalidha yoo ta'e obboleettiin keenya kun amma adabamuutti sooshaal miidiyaa irratti hojjechuun dhiisinaa jedhamee jira. Haga hamma ishiin adabbii argatutti jechuudha. Miknaatum namni kun akkas godhee yoo har'a adabbiin arganne borus ani isa caalutu dhufa jechuudha. Ani isa caalu. Kanaaf hundumti keenyayyuu waa'ee ishee kanarratti hojjechuu qabna. Sooshaal miidiyaa qabnuun FB'dhaanis ta'u, TikTok'dhaanis ta'u, Telegiraamis ta'u akkasumas immoo Instagiraaminis yoo ta'e kanuma danda'ameen hojjechuu qabna jechuudha. Balaaleffachuu qabna jechuudha obboleettii keenya kana. Hidhamuu qabdi yookaas immoo obboleettiin keenya kun dhugaan isin jedha badii guddaa balleessite odoo mootummaan jiraate ta'e
badii guddaa balleessite jechuudha. Kanaaf hidhamuu qabni jennee iyyachuu qabna jechuudha obboleewwan keenya. Kana beekuu qabna hundumti keessan. Kanaaf hundumti keenya akkasittiin sagalee ta'uu qabna siniin jedha. Waaqayyoon isin haa eebbisu eebbifama. Wantoota haaraadhaan immoo hin dhufna. Hundumti keessaniyyuu warroonni nu hordofaa turtan eebbifama. Thank you siniin jenna. Guddaa galatooma. Waaqayyoon isin haa kabaju kabajamaa siniin jenna.